Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kennaa tuubintu keessanuu salaamtaan xiyyaa xanunni irraa kaatee lagaaf gara qaxxaamurtee isin dhaqqabdu isiniin jechaadha. Har'aa gartee mana numaaf miidiyaatiin jira isaatu bilbilaan na yaame. Waan na yaameef gamanumaan isarraa ibarra. Yeenumaaf maali wanni bilbiltee na yaamteef? Hayyee bareedaadha. Kennaa baga nagaan dhufte. Wanni bilbilee si yaameef beeki dhiyoo tana dubbii sanillee rabbi nurraa oofee irraa finnee jirraan se'a. Dubbii irra dhufne mucayyoo feeruusaa tan siin jaaladha jettuun jetteeni gartee dubbii irra duraan malee bara midhiifne. Duraanuma san ka jechaa turtan sani mucayyoo san ka erga manatti galchinee gartee wanni hundi ta'e amma wal dhabdeen uumamtee waliin dhufanii jechuun biraa jirtii jechuu kiyya. Haalli isiin keessa jirtu mee dhageeffadhu kaa'u. Haalli isiin keessa jirtu haala gartee nama fayyaa hin qabne keessa akka maraattuu fi nama hunda dhageeffattu mucayyoon kaata dur beekuu miti jechuudha. Haala san keessa jirti. Ati dhuguma jechuu si keessa jira mukan. Akkamigaa. Jechuun kana dubdee waraasee ni qonan. Bara amma nuun kun amma wanni ni siyaame fandaloota jechuuf hin siyaame miti. Mee dhageeffadhu kaa'u. Haala san keessa jirti. Isin dhuguma jaalalti teessan wal jaalachaa turtan san jaalala akkamii san keessa hoo dhuguma dhaloonni beeki hamtuu waliin fedhu. Yoo amma hamtuu isii yaaddeesi atis teewwanni qaceelaan jirtu hammeenyumaa si eeggata jechuu barbaadeeti. Kanaaf yoo waa jiraatanillee egaa beeki isinii fi rabbii waliin beeka. Kanaaf siif rabbi waliin beeku sani akkanaaf ibsituufiin siyaamee jechuudha. Isinis nutis beeka obboleewwan dhalaa ni qabna. Ammas nu kun dhalaarraa dhalannee beeka. Haalli isiin keessa jirtummaa haala maleedha. Kanaaf dhiiroo akka bilaata kajuufiin siyaamee jechuu barbaadeeti. Laa baranii dhugaadha. Wama kanaan na dhibu jira maaliif isinis jaartii namaati. Duraanillee hawalillee akkannee wanni sunillee kaatillee keessatti guutuu si quba qabdaa beekte. San booda irraa quban qabu telefoonallee hin goonee fi gartee yoo kenna dhaatu keessi raasanii walitti illee isaan kun deebi'anii bilbilee fi okan jechuun jiraatteef hin jeebeeku. Amma inuu kaate haala maraatuutti himu jirtaa. Haalli maantana ka'umsisiitiis beeki waa lama of keessaa qaba. Ani dubbiin wal fakkaatteeti bifa shakkiitiin ka mee tarii ka isaan kunis walitti dhufanii haalli gaasilaa jiru wanti namni himu baay'eedha beeki. Egaa wanni kunis gama isaatiin dhiiroo waan ta'a kajuu kana shakkisiisee fi gama tokkoon ammoo hinaaffaa asinatti fakkaatte dubbiin isii hinaaffaa viidiyoo takka ta'e isaan waliin maran osuma yaa'anii fuudhee maarree afurfaan fuudhaa akkana na fuusisi mucaan juunii harka mucaan sanis waa agliin isaatis dilasii miti natti fakkaate sanis niin arge. Amma dubbii lamaa wal fakkaata. Waan kanarraa gaa haala isiin keessa jirtu kanarraa nama gaa na bira dhuferraa yeroo wajji haasa'urraa waa lama natti wal fakkeessan. Takka naminis namatti waa goggodha karaan jaanii shakkii tanaas natti fidanii je. Taan ammoo wanni tun hinaaffaadhamu waan akkanaa kanaa mucaan sanooree akkamii nuti si dhaloonni kun dilasumaa gaa jireenya waliin feenee hanga of nama of wallaalchisee jaalala jee gartee kara maraatummaan nama fiduu kana dalagaa jechuufiin siyaam. Beeki nuti kunarra irbu qabna. Namoonni kun na aarsiti. Akkamitti aarsiti? An sheekan taane dhagaye. Sheekan taane? Hayyee. Siiris wanni itti godhuuf hin jirtu. Hayyee. Garteeme? Hayyee. Wanni maraachuufis hin jirtu. Hayyee. Haasawuma akkanaa kanaati. Nama guddaadha. Kennaadhaan waatti godheedhamu. Akkam jechuudha. Bareedaadha dhugaadha guddaan rabbuma ani namuu guddaadha. Guddaan rabbuma siin jechuu barbaadeeti. Namni nama dogoggoruu jaarsaa qabatame. Mee dhageeffatu dogoggoruun ni malaa jechuudha. Dhugaadha jaartii jaarsaan marata. Qabataa jechuudha. Niin fuudhe sirrattiin fuudha na fuusisiidha kun haasawni haasawuu nama maraachuu qaban amma yoo haasa nama maraachuu anis bar jechoota kana gisee wal bira qabu bar yeroo wal bira qabu jecha kanaafi
amma namni yeroo gaafatu haala isin keessa jirtu fi haala kanarraa gaafatu haala turerraa kan quba qabu haala kana lamaan naa ibsaan siin jee tokko namninis waa nama godhuu danda'a tokko immoo hinaaffaa san ta'uu danda'a jaa ani lamaan kanarraa egaa yoo haala kana keessa inni ka jiraatu ta'ees isarraayis kaadhaloota yaameetumaan waan kana baree qulqulleeffadhee akka shakkii lubbuun tiyyaas bakka lama nan taane kara tokkotti fuulleeffadhee yaala siillee barbaaddadha jechuufi siyaameen siin jeboo akkamitti aarsa kun fakkeenyaaf eenyuutu namattis waa godhuun inni jirti duraanis kaa'isa san jala turte har'aan tana kaawwanni kun eega deebite dhiiroo gara sirraa ijee shakkumaa karaa kiyyasi deebisisee jechuu fedheeti eenyu kun egaa eenyu jettee maal irraa na gaafatta bar nama hawaasii kennu hin harkanne malee namni waasii himu bar lafa guutee jira kun abalu siin jee yoo mara agaana maraachuu feete gaanis ittuma na hidhaatan malee wanni nama isinila lakkaa waan jiru hedduu jeen siin jee namoota gaa maqaan haadhayi yoo barbaadde gaa anis barataan ta'uufin siin jaa kanaafi haalli kun lamaa wal qabee na dura isaas jaameetumaan waan kana dhaloota nu irbu qabna yoo waan kana keessa inni harka qabaatee fi dhugumatti gartee qulqullummaan bakka tanaa jiraatte kannaarraas waa bareetiin lubbuu tiyyaas bakka takka deebisee kara sanitti fayyaa isiitii fi haala jiruu barbaada je'eetiin beekisiyaame beeku dubbiin amma jabduudha yeroo haala kana geesse hunduma keenya haammatti waa tokko lamaa miti eekaa namni bar hunda dura beeke fayyaadha beektaa miire addunyaa tana hunda dura bar fayyaadha dibdeen si haala akkan yaaboo haalli isii waa'ee isaanii kanallee waa gaafachuun akkamitti dhalootaa bar gaafachuun maali yeroo bar mee dhaggeeffadhu waan akkasiimu dhaloota jechuun waan laafee miti yeroo dhaloota jee namni kun irra dibaadha seyaansa amma arafuma kana arafees haa ta'u abbuma fedhee haa ta'u akka feetanii kan wal loltanii wal lubbuudha wal barbaadan osoo lubbuu wal barbaadanii yoo lubbuun isaa qotte bar ati dhalootummaadhaaf ni boochaa fi bar nama sadi ni beeytaan gasan kanaaf yeroo fayyaan isaatii soo akka malee dhufte gaafuma san akkana waliin jenne yaa rabbi laal akka kanaas ni qabdaan beek ilma namaa kasammuu qabu keessa numa jirti rabbi haa fayyisu ayyee kanaaf waa isaaniitis maqaan dhawgise yeroo jettu ati ammallee bakkuma san jirtana fakkaata laa yaaboo waan kana hedduun keessatti illee miidhame hayyee ni beekta sanuma na jechisiise malee obbolummaas wallaaleeti miti kanaafuu dhaloota jechuun waan jabaadhaan siin jee haalli siin keessa jirtu namaa dhageeffachuu hin dandeessu haasaa waa namatti hin dhiibdu kan dhufe hunda osoo amma jiraatte gubbaan babaatii jechuudha isiin haala san qabdi haalli sana immoo anuu yaada na yaachisee ifiifuu na dhibe kanaafiin ifiifuu rakkadhee bar dubbiin bakka lama natti taatee shakkii keessa kiyya uumamte mee isarraayis uumaan bara jechuudhaaf ofitti siyaame dubbiin nu qabde tana siin jechuu barbaadeeti dhiirati yaaboo gaatira rabbumaa beekaa ani kalma tokkotti wallaahi kaayoo dhukkubsattee ciisuu jira taate isaas haa ta'u isiillee yoo ta'e dhaqanumaan laala akka nama tokkotti garuu nama sheekaafaa maaliif yoo agartee haalli si haala maraatuu taate maaliif itti ilaalina itti yaamina dhugaadha sanittu malla yookiin amma barni mul'isa quraanni warri sheekaa sun ni beeka osoo achi hundanye kennaa mul'isa jechiin mul'isu osoo hin taane nu dhaloota jechuuf hin siyaame bakka sanii nu osoo hin geenye dhugumatti si waan kana atiis harka keessaa qabdamoo hin qabdu an dhalootummaaf hin siyaame baramma bakka san dhaquu wallaalle akka hanga kana sii galuu qaba jechuu kiyyaaf hin dura sirraa mirkaneeffadhaati waan kana sitti quba qabamoo quban qabu amma waan takkaan si gaafadhu maal na gaafa kaniin si gaafadhu naa ibsi boo si natti quban qabu dhagaye hayyee waa'ee maraataa hin taane kan inni nama waa godhu maaliin sheeka biraa godharee ergesitti quban qabne an dhalootummatti namanaa dhagaye hayyee bara wanni kun fakkeenya kara biraarraallee dhufuu dandeessi fedhu anumarraallee dhufuu dandeessi aniin kun nama amantiin qabu yoon fedhammaa gaawaan waan san godhee jiraadilleedhaan hin goone siin jaa bara warra dabaasuu jira wanni siin jeef sani garteemi akka shakkiin hin uumamne ammoo yoo na dhoysiteesi rabbi hanyi kasaatii bar inni sirratti deebisuu danda'a kana quba qabaadha inni kun rabbiin guddaa eegaa rabbiin sirratti deebisa an amma dhalootummaadhaaf akka ati naan jette kana amane yoon deeme akkas naataa haa jechuu haalenyi maaliif
dhalootummaatti waan hin amanee deemuuf. Dura dursoo maraatu san keessa naasoo itti moosina kan. Siyaasoo ittiin jenne boo. Waan dubbatti moo. Isiin wanni isiin haasoitu tabirooti. Ani bar. Amma minal baata bayyee haa ta'u naaf isii wal jaalanne duraaniin baan osoo waatti godhe ta isii miitu yookiin tu maraachitu ittiin godhu. Eegaa. Kanaafuu ani waan kana keessa harkan qabuu naan jire. Akkaatuma isiirraa uumaman faamtanii kaa bara deemsisu. Akkaataa irraa barre. Akkaataa irraa yeroo laalu akkaataa isiin jetturraa hinaafuu manatti bakkaatti dubbiin beeka. Garuu haasawa namaatuutu shakkiina keessa uumeen siin jee. Haasaa adda baasee naawwa dhugaa sirriitti. Haasawa namaatu shakkiinatti uume. Kanaafii nuti dhaloota karaa harki olii gadfin haasawni namaa beeki yoo waa qulqulleeffataan deemne achiis wayii jira asiis wayii jira jeeti atuma kanaa si maraachan. Si galee osoo qorichaa fi gartee dawuma sanuun harkanne karaa kanarra si dhukkeessaniifiin lakkiinnis dhaloota ofii yaamee waan kana sirnumaan isa gaafadhee irraa bare karaa shakkii tana keessaa of baasee karaa tokko yoo luuchaa'e irra milkaa'ina jechuufiin si yaamee nama akkana godhe malee haasawuu isiirraa yeroo ilaalu waan gama keetitti isiirraa ilaalla jechuun imaammatu tokkollee hin qabu jechuudha kallattiin si ilaallatu hin jiru isiin ka jechaa jirtu irra guddaa wanni haasoitu arafeen fuudhee jira arafeen afur fuudhee mana arafeeti abaluu dhufe mana arafeeti akkana ta'e waan akkanaa kana haasoitii beeka kun hinaaffaadha garuu yaadni namaa shakkiisitti godha kanaafii si yaamee si gaafadhe siin jechuu barbaadeeti dhiiratii garuu ni beektaa wanni kun booda deebiteeti lubbuu namaa fidduu teessi. Akkamitti? Maquma kiyyaa waan kana keessa na dha'uun fedhoon. Dhugaan sitti himaami? Maqaa kiyyaa. Akkamitti? An duraanii waan kana keessa. Maqaan keessa dhaqe boo? Keessaa bahee baran. Keessaa bahuusi. Ammaan tana. Si galee? Waggaan lakkooyseef. Ji'aan lakkooyseef. Si galee? Ammaas numa tuqamaa jechuudha. Maqaa kee ammoo kasi tuqe namaa miti. Yeroo sanii siif tuqe. Susan. Ammas kasi yaamneef nus achitti wal agarreefi miire. Haaluma san dhalootummaaf sirraa qorachuufi mitire. Nuutu si fide kana. Jalqabumaa'u. Ani qorannaa tanaatiitutu bar. Qorannaa miti bara nama gaafiin si gaafadhe gaafii dhalootaa waan kana keessaa nuti. Dhalaa wajjiinis dhalannee jirra buleetaa. Amma waan kana keessa jechuun kallattiin wanti rabbiin si quba qabatu ati quba qabdu ni jirti. Ani shakkii namaatu natti uume. Anillee kallattii lamaan qabadde lamaan keessaa shakkii keessaan jira. Takka hinaafaa takka immoo namaatu akkana godhe maal kajaa yaadota namni hedduun natti himeen siin jee. Kanarraa si qulqulleeffachuuf si duubarra deemuurra kara biroo tarkaanfachuurra. Laffa'ee bakka hin taane dhaquurra sirraa qulqulleeffachuun qaba jeetiin siyaame dhala jechuufiin fitti siyaameen siin jeboo. Yalla hayyee hafuuna illee haa ta'u. Garuu jaarsummaan isii sun garteeme niin fuudha na fuusisi fuudheen. Kuni rakkoodhaa dhiise kana. Kunuu rakkoodha naatti hima. Wanni immoo rakkoo ta'e anamma akka yaadutti garteeme antara rabbiin natti hin beeku ati wanni na gaafatte. Ati wani na gaafatte. Ani saaba shakkii saniin si gaafachuu jira. Saanuma qulqulleeffatu. Ati wani na gaafatte. Wayi waatti goote. Waan akkanaa faasooni. Waan sanatti imma gaafii quubsaan si deebisee beek deebii quubsaa. Obbayin siin jee anis kana mirkaneeffadhee. Akkamitti yoo taate nama jaalatu namni siirii isa maraachitu. Ittiin godhu. Tagartee yoonni na jaalannee wal jaalanne siirii na jaalachiiftu itti godha malee. Maraachitu ittiin godhu. Siigalee akkasitti an siirii maraachitu ittiin godhu. Kanarraa jechuudha. Sangaa gartee rabbumaa beekaanii gartee rabbiin natti. Hayyee rabbummaa naaf atis du'aa hin godhiif. Rabbiin natti quban qabu. Rabbi haa fayyisu isiisi. Gartee mee. Taa ammoo arafeedha akkuma duraan gartee walillaa wanna jechuun jirtanitti isinummaan fixaa malee. Hayyee rabbi nu haa gargaaru du'aa hin godhi atis hin babbadini. Du'aa isiniif hin godhu hojii jirra inshaallah. Hayyee nu dhalootummaa waliin qabna tana qofaa miti. Sichis waliin jiraanna. Akkasii du'aa godhiiti jabaadhu si jaanis hanganumaa sirraa mirkaneeffachuuf. Tamam.
Ayyee akkasitti haa kun hordoftoota kennaa tuubu waan akkanaati. Har'aallee Feeruuzaa akka gartee Allah. yoo kennaa Amma- waa siirii fa'aa itti godheetti haasuu jirani. Ani tana rabbiin natti quban qabu. Namni waa gartee namni waa itti godhe osoo ani akka isin jaalattuuf waa itti godhe na dubbatti malee akkam isin maraattee duutuuf ittiin godhu. Namni wal jaalatu wal ajjeesu hin jaalatu tana isinuu numa beektanii takkasiitii hanqaan viidiyoo biraa qabadhee isin deebiitti nagatti isin jechuu barbaada. Galatoomaa waan na dhageeffataniif viidiyootti jallee hanga dhumaatti daawwadhaan isinin jaa horaa bulaa deebana.